Akka mooltan hordoftoota fuula yuutuubii kooti. Egaa har'i guyyaa dilbataati. Guyyaan dilbataa guyyaa dhuma torbaniiti. Guyyaa boqonnaatis illee. Kanaaf guyyaa kana anis mana koo keessatti hin argamaa. Boqochaan jira, haara galfachaan jira. Egaa kanaaf guyyaa kana anis kitaaba tokko ilaalanii odoon jiruun guyyaa har'aa gaafa inni yaadadhu har'i waxabajjii egaa 30 bara 2016 bara 2016 kana har'a xumurraa jechaadha. Gaafa jennu akka mana hojii mootummaatti akka seektaraalee mootummaatti guyyaa borii irraa haasee seektara hundumatti hojii bara 2017tu eegala. Kanaaf egaa caba lafee malee dhangala'oo dhiigaa malee naasuu gar malee aggaammii akka biyyaatti nurra jiru hundumaa bira Waaqayyo nu dabarsee bara kana nu xumursiisuu isaatiif egaa guddaa Waaqayyoon nan galateeffadha. Egaa akka carraa ta'ee ani egaa kanan jiraadhu godina Ilubaaboor dha. Godinni Ilubaaboor immoo godina magariituu qofaatu hin taane sombaa addunyaa jedhamte illee kan beekamtu godina dirreen gootota saambee injifannoo gootota saambee keessatti argamu. Godina masaraa mootii duraanii keessatti argamu. Masaraa mootii duraanii gaafa jennu egaa waggaa 5 fi godinni Ilubaaborii magaalaan Goree magaalaa guddittii Itoophiyaa taate tajaajilteetti. Baay'een keessan hin beektudha yaada. Egaa biyya kanatti seenaa hatamaa baane waan ta'eef sirni tures sirna seenaa uummata Oromoo, sirna seenaa gaggaarii bakkeewwan Oromiyaa keessa jiran dhoksuudhas waan ta'eef sirna uummataas waan hin taaneef dhokatee ture. Barnoota seenaa kutaa 9 keessatti Goreen sa'aatii 24f magaalaa guddittii Itoophiyaa taate kan jedhu barreeffamee jira. Sun soba dhugaarraa fagaateedha. Magaalaan Goree waggaa 5f magaalaa guddittii Itoophiyaa taate tajaajilteetti. Kana jechuun 1928 haga 1933tti magaalaa guddittii taate tajaajilte. Kana jechuun yeroo itti bara 1928 haga 1933tti faashistiin Xaaliyaan Itoophiyaatti weeraree marsaa lammaffaadhaaf Adwaa irratti injifatamee marsaa lammaffaadhaaf itti qophaa'aa ture. Sana haaloo ba'uuf biyya Itoophiyaa yeroo weeraru yeroo sanatti biyya Itoophiyaa kan bulchaa turan Tafarii Mokonnon Guddinaa yookaan Haayile Sillaasee tokkoffaan hojii dippiloomaasii hojjechuudhaaf waggaa 5f gara biyya Ingiliz gara biyya Awurooppaa deemanii turanii. Yeroo sana magaalaa guddittii Finfinnee irraa gara Goreetti kan dabarsanii. Egaa godina kana keessatti argamti Goreen yookaan aanaallee masaraan sun ammaawwanaa jira. Ambaawwan akka federaalaatti abbaan taayitaa eegumsaa fi kunuunsaa hambaalee Itoophiyaa masaraa mootii sana hambaa godhee galmeessee jira. Carraa kanaan aanaallee hambaawwan 22 abbaa taayitaa eegumsaa fi kunuunsaa hambaawwan Itoophiyaatti galmeessiftee jirti. Kana akkuma odeeffannootti qabadhaati. Dhimma ijoo kootti yeroo dhufu gaa godina Ilubaaboor seenaa dilbii qabdi, seenaa gootummaa qabdi. Ilubaaboor egaa warra maccaarraa kan hiddisaa harkifamu yoo ta'e iyyuu macca keessatti sabboonummaa Oromoo kana diduu keessatti aarsaa
kan kaffalamaniif seedaa gootummaatiin yaadatamu warri Iluu. Kanaaf agarsiistuu muraasni Firrisaa Abbaa Waggaa sirna nafxanyaan fudhadhu jedhee aarsaa lubbuu kaffalee magaalaa Buunoo Beddellee irratti fannifame. Yeroo sana yeroo humni sirna bittaa mirga bittaa sirni nafxanyaa cabsee Finfinnee warra Tuulama cabsee warra Gullallee cabsee warra Abbichuu cabsee yeroo itti dhufee fi Ilubbaa Jimmaa fi Naqamte Kumsaa Moroodaaf Abbaa Jifaar karaa nagaa ta'een yeroo waliigalteedhaan harka isaa jala yookaan mootummaa isaa bulchiinsa isaa jala galfatee fi Oromiyaa keessaa Ilubbaa Boorduu waan gaafaftu Firrisaa Abbaa Waggaa hin didee dhumarra aarsaa lubbuu kaffalee. Kan ta'e garuu Firrisaan yoo aarsaa lubbuu kaffalee haala yeroo sana mul'atuun Fatansaa Iluus harka kennuu qaba ture. Fatansaa Iluu garuu abadan sodaadhe harkaan kennu jechuudhaan lolchiisee innis bifuma kanaan nama cabeedha. Kanaaf egaa warri Maccaa gootummaa qabu fakkeenyi lammaffaan agarsiistuu lammaffaan lola waraana Saambeeti. Lolli waraana Saambee egaa bara 1933 waxabajjii 27 haga adoolessaa 4tti kan gaggeeffamedha. Godina Lubbaaboor aanaa Allee ganda Innoo Saambee jedhamutti lola Ijibbaataa gaara Guraamallee irratti bakka laga Qabal jedhamu kutuudhaan lola Ijibbaataa gaggeeffame. Achitti sirni awwaalcha faashistii Xaaliyaanii marsaa lammaffaa dhufee raawwatame. Kanaaf gargaarsa tokko malee uummanni Ilubbaaboor uummanni gootonni aanaa Allee ganda Innoo Saambee waliin ta'uudhaan faashistii amma kana cabsee dhufe dura dhaabbachuudhaan lola kana dura dhaabbatanii gootonni kanneen akka gara Shawaarraa, Tuulamarraa, Wallaggarraa, Jimmarraa, Kafaarraa, Gambeelarraa sabab sablammoota biroo irraa hamma qaqqabuufitti dura dhaabbatanii lolaa turanii dhumarraa lolli sun xumuramee faashistiin mo'amtee alaabaa ishee utuu Itoophiyaa keessatti hin dhaabbatin harka kennitee injifatamtee baate. San hordofee dhugaa mooticha Haile Sillaasee gara biyya Itoophiyaatti lammee deebi'anii alaabaa isaanii Finfinnee irratti bulchiinsa isaanii Finfinnee irratti hundeessanii kan bulchanii. Kanaaf uummanni Ilubbaaboor uummata kabaja uummata Oromootti kabaja uummata gurraachatti horuudhaaf kan carraaqedha. Kan danuu gootummaadhaan ka'uudha. Hayyoota gurguddaa kanneen akka hundeessaa adda bilisummaa uummata Oromoo Dr. Diimaa Naga'oo Oromoof addunyaaf godina badhaasedha. Kanaaf amma yeroo kana godina Ilubbaaboor keessan jira isiniin jechuudhumaa fi egaa xumura waggaa waxabajjii irra jirra. Waxabajjiin maayinni kan jedhuu fi baay'een keessan barataa taataniin beektuu yerootti barattoonni itti dadhabanii waggaa guutuu qayyabatan qabxii olaanaa fidan itti badhaafamanii sanarra darbee barsiisonni kan itti aara galfatan kan itti boqotanii barattoonni yuunivarsiitii dhaabbilee gurguddaa kolleejii irraa barataa turan kan itti eebbifamanii kan qabxii gurguddaa fidan immoo kan itti badhaasaa meedaaliyaa warqee fi geeba garaagaraatiin kan itti eebbifamanidha. Sektoraalee mootummaa keessatti immoo dantaa uummataaf amanamummaadhaan beekumsa qaban uummata isaanii tajaajilaa turan kan itti galateeffataman kan itti sadarkeeffaman kan itti badhaafaman ji'a waxabajjii jechuudha. Ji'a waxabajjii ga'uun egaa gammachuu akkamii akka namatti dhageessisu hin beekama. Kanaaf maaltu amma gara kana gara viidiyoo kan na fideewwattan immoo waxabajjii keessa barattoonni hin dubbisu.
barsiisonni hin dubbisu. Kanaafi dubbisuun qoftii ga'aa miti. Kitaaba akkamii haa dubbisnu? Maal haa dubbisnu? Kitaabota keessaa kitaaba kamtuyyuu irra barbaadamaadha. Egeree uummata an tajaajiluuf barachaa jiru. Dhaloota amma keessa jiraachaa jiru keessatti sochii dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa godhu keessatti kitaaba kamtu na fayyada kan jedhu adda baasanii dubbisuun barbaachisaadha. Kitaabonni dubbifaman gosa adda addaa jira. Kan hafuuraa jiru, kan saayikooloojii jiru, kan siyaasaa jiru. Kana keessaa ji'oota lamman kanatti kamiin dubbisa bara kanaa jedhanii adda baafachuun immoo gahee abbaatii jechaadha. Kanaaf ani immoo ganna kana utuu dubbistanii kitaaba jedhe tokko isin affeeruun barbaade barsiisotaaf, barattootaaf, maatii barataaf. Egaa maatii barataaf gaafan jedhu maatii barataa dubbisa otoo hin taane viidiyoo kana ilaaluudhaanii maatiin barataa barattoota keessaniif kitaaba kana bakka argitanii bittanii ergifattanii karaa adda addaatiin barbaaddanii kitaaba kana barattoota keessaniif dhiyeessuudhaanii akka shoora maatummaa keessanii baatanu jechuu kiyya. Kan ta'ee kitaabni kunii maaloodha? Afaan kamiin barreeffame? Waa'ee maalii odeessaa? Kan jedhu inni bu'u. Kanaaf kitaabni kunii kitaaba lamadha. Kitaaba kutaa tokkoffaaf kutaa lammaffaadha. Kitaaba baay'ee ammatti dubbifamuu qabudha. Kitaaba seenaa gootota uummata Oromoo baatee jirudha. Marabbaa Atoomsaatiin barreeffame. Marabbaa Atoomsaa jechuun egaa miseensa waraanaati. Miseensa hoomaa waraanaa kan duraanii jechuun kan humna galaanaati. Itoophiyaan duratti humna galaanaa akka qabdu hin beekama. Navy military force qabna jechuudha. Ethiopia was a perfect country. Ethiopia was the greatest country. Egaa hin beektu jechuudha. Baay'ee nama dubbachiisa. Humna sana sirni darbe sirni iffidirii wayyaanee diigee jira. Karaa nama gaddisiisuun bakkeetti ari'atee diigee jira. Amma yeroo kana immoo waaqaaf galatu humna galaanaa ijaarrannee jirra. Kabaja biyyoolessaa kan nutti deebisuudha, nuuf deebisuudha. Kabaja Itoophiyaan kaleessa qabaachaa turte kan deebisuudha. Akka biyyaatti humna galaanaa qabaachuun egaa akkasiin jechuu yeroo kanatti hin dandeenye illee danuudha. Yeroo biraa bal'inaan haasa'uun hin danda'ama. Naannee garuu miseensa humna galaana waraana ture jechuudha namni kun. Kanaaf kitaabni kun caallee utuu jirru kan jedhudha. Marabbaa Atoomsaatiin barreeffame. Kitaabni caallee utuu jirru jedhu kun kitaaba gootota Oromoo 47 kan tarreessudha. Inni jalqabaa fuula 460 qaba. Inni lammaffaa fuula 349 qaba. Ilaa akkuma asirraa argitanu caalleetu jirru. Caallee utuu jirru. Nuyi uummanni Oromoo caallee utuu jirru akka hin caalle. Utuu dandeenyu akka hin dandeenye. Seenaatu qabnu akka seenaa hin qabne. Goototatu qabnu seenaas goototas hatamnee gootota akka hin qabne. Itoophiyaa dhiiga keenyaan lafee keenyaan ijaarree garuu immoo faallaasaa akka Itoophiyaatti ofii keenyaa dhufnee abbaa biyyummaa nurraa mulqame akka turee fi caallee utuu jirru kan jedhu seenaa gurguddaas keessatti barreeffamedha. Naanna'ee Itoophiyaa kan ijaare Oromoodha. Har'as Itoophiyaa kan utubaa ta'ee jiru uummata yayyaba uummata guddaa kana. Egaa Itoophiyaan dhiiga ilmaan Oromoon lafee ilmaan Oromoonii fi
cophaa sammuu ilmaan Oromoo hayyoota Oromootiin kan ijaaramte ta'uusaa dhaloonni kun jala muree beekuu danda'u qabaa jechuudha. Kana akka dubbannuuf garuu aarsaan kaffalameera. Akkuma sirraa suuraa kan argitan Koloneel Abdiisaa Agaa. Koloneel Abdiisaa Agaa seenaa isaan beektu. Goota gurraachotatti kabaja ore ilma maccaati. Seenaa isaa bal'inaan as keessaa argattu. Impressively in ulfaata seenaa isaa. Abbabee Tufaati. Galasuu Dhukkiiti. Baalchaa Saafooti. Gabayyoo Bimoot. Tatakkaa Baalchaa. Marfa Galabaa Baacuu. Bichaa Labichaa kan jedhame sun as keessa jira jechuudha seenaan isaa. Kitaaba isa jalqabaa Caallee utuu jirruu Marabbaa Atoomsaatiin barreeffame kana keessa. Kitaabni inni jalqabaa kun fuula 400 meeqa qaba isiniin jedhe? 60 qaba. Okay? Kitaaba lammii kana keessatti immoo eebbisa warra si'anaa Alii Cirrii kanneen gootota akka Alii Cirrii kan akka eebbisaa addunyaa artistii kan akka Dookter Hayilee Fidaa kan akka Jeneraal Taaddasee Birruu kan akka Fiitaawuraariif Risaa Abbaa Waggaa kan akka achi buuteensaa dhabamee Nadhii Gammadaa gootota kana kan of keessatti qabateedha. Egaa Hussein Bunee faahan of keessaa qabuudha. Naanna'ee kitaabni kuni walumaa gala ida'amni isaa gootota 47 of keessatti kan qabateedha. Egaa gootonni Oromoo jira kana qofa jechuu miti. Kan maqaan isaanii hin dhahamne kan gootummaa gurguddaa seenaa gootummaa gurguddaa qaban hedduutu jira. Kana keessaa garuu namni kun hayyuun kun barreessaan kun Marabbaa Atoomsaa karaa adda ta'een amma onaa kitaabni bifa kanaan barraa'ee hin jiru. Karaa adda ta'een kitaaba kanaa isiniif gumaachee jira. Isin immoo kana beekuuf dirqama qabdu. Dhaloonni si'anaa beekuuf dirqama. Sababni isaa amma injifannoo siyaasaa arganneerraa biyya nu bulchaa jira. Waa'ee seenaa, waa'ee maalii haasa'uun barbaachisuu, hojii hojjechuu barbaachisaa, diinagdeen of danda'uu barbaachisaa kan jedhu kaa'uudhaa mala. Garuu biyyi kaleessa ishee hin beekne, dhaloonni kaleessaa hin beekne har'a isaa eeggachuu hin danda'u, boriif immoo tiksachuu hin danda'u jechaadha. Karaa sirrii ta'een seenaa dhugaa aarsaa gootonni afaan keenyaan akka waaqeffannu, afaan keenyaan mana murtiitti akka dhiyaannu, afaan keenyaan akka barannu, bilisummaadhaan baanee akka gallu, qabeenya keenya beeknee akka ofii keenyaaf bulchinuuf irratti murteessinuuf warra aarsaa kaffalan kana yoo beekne bor dhalootaa dhufu bilisummaa dhugaa biyya bilisoomte walabummaa dhugaa dhaalchisnaa jechaadha. Kanaaf kana beekuun filannoo miti, dubbisuun beekuun filannoo miti waan ta'eef filannoo keessan ganna bara 2016 jechuunis adoolessa tokko borii irraa eegalee haga hagayya 30 bara 2016tti akka dubbistanu kitaaba Caallee utuu jirruu jedhu kan Marabbaa Atoomsaatiin barreeffame kana isin affeeraa jechuudha. Kana gaafa jennu tariitii egaa Oromoo kana hooqnee seenaa isaatti kakkaasnee seenaa kaleessaatiin inni keessa maraamartoota keessa akka deddeebi'utu hin taane akka beekee har'a tikfatu eeggatu akka beekee har'a irratti jiraatu bilisummaa biraannaa dhufaa jechuu keessaa ba'ee
Har'a irratti ani immoo dhalootaaf maal godheen darba. Yoo maal godhe lafeen goototaa na gaafata. Yoo maal godhe har'a Jeneraal Taaddasee Birruufaa, har'a Firrisaa Abbaa Waggaafaa, har'a Fatansaayii har'a Useen Buneefaa, har'a Koloneel Abdiisaa Aagaafaa, har'a Halii Cirriifaa, har'a Balaay Zallaqee Qilxuufaa, har'a Dooktar Hayilee Fidaafaa, har'a Nadhii Gammadaafaa, har'a Caaluu Hundeessaafaa, har'a Eebbisaa Addunyaafaa utuu ol ka'anii maal naan jedhu yoo maal hojjedhe naan jedhu kan jedhu beekuuf seenaa kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Oromoon saba bal'aadha. Oromoon yayyaba. Har'a deemee namni akka Oromoon saba warra kaan jibbu. Har'a Oromoon akka walqixxummaaf odoon taane caalee argamuuf qabsaa'u yeroo nurratti ololamu akka sabaatti nurratti ololamu kanatti nu kaleessayyuu caallee turre waan dhabne immoo odeeffanneerra sirna ijaarrachuu qabnaa kan jedhu kana beekuuf kitaaba caallee utuu jirru jedhu kana kitaaba goototaa seenaa goototaa irraa barreeffame kana dubbisuun gaariidha jechuudha. Maaliif egaa kitaaba dubbisuun nama ga'aa akka nama godhu in ka'a. Namoonni tokko tokko kitaaba dubbisanii karaa dogongoraa irra hin deemu. Garuu kitaabni dubbisuun dhiibbaa mataa namarratti akka fidu beekamaadha. Garuu dhaloonni kitaaba dubbisuu beekuu danda'u qaba jechuudha. Kitaabota dubbisuu beekuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf ganna kana barsiisonni barattoonni keenya maatiin barataa kitaaba kana dubbisuu danda'u qabdu jechuudha. Carraa kanaan viidiyoo kana warra argitan kitaaba kana yoo dhabdan bakka hundatti argamuu dhiisuu mala. Kitaabni caalleetu jiru jedhu kun erga barreeffamee tureera. Anillee kitaaba caalleetu jiru kutaa lammaffaa isaa kana hedduu barbaadan ture yeroo dhiyoodha kan inni mana raabsa kitaaba Ambootii argadhee bitadhee waan ta'eefi kitaaba jaallatamaa kana mana keessan qabaadhaa kan keessan godhadhaa dubbisaa yoo dhabdan tarii karaa telegiraamii koo anaan na asofsiisaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa feesbuukii koo Alanaan Sirneessaa jedhuuni yoo na asofsiistan tariitii isinii barbaaduu nan danda'a yoo argame kan ta'e garuu kitaaba kana dubbistanii seenaa goototaa akka irraa bartan akka irraa dubbistan isin affeera. Yeroo biraatti goototaa afan kan biraa kan leellisu kitaaba isinin affeera. Ammaaf garuu kana ergan jedhee guyyaa boqonnaatis waan ta'eef guyyaan kuni guyyaa dilbataati. Isin immoo dilbata eebba qabaadha. Oolmaa leencaa qabaadha isinin jedha. Galatoomaa iddoo nagaa oolaa.